كم جرتن دعوتوتا قدا نيوز نيتورك أما دبرين تندوتي ودوراتن سنتيم تواني فايزة إلياسي قدنا أرسلت مقالة شاشة منتي قاموني موتما نموتها قرميسون شرطة عاجرو جو كيرور مقالتي يادساني قدا نيوز نيتورك كيف كنن mootummaan biyyattii hoggantoota siyaasaa hedduun tajaajila intarneetii addaan kutee akka uummanni waliin dhageenyeef kittillayyoo akka alamuu simee magaalattii keessatti bobbaasuun duulama qaballeessii eenyummaa uummataa irratti raawwataa akka jirantu dhaga'ame. Jiraataan garasii yaada kana nuun gahee akka himutti bulchiinsa godina Arsii Lixaa kan ta'e Dastaa Nageessoo fi kantiibaa magaalaa Shaashamannee obbo Tamaam Hussein waliin ta'uun qeerroon magaalattii Shoror keessaa akka jiran hime. Isaan kunneen ergama gubbaatti dhufee fudhachuun godinicha keessatti kana raawwataa akka jiran dubbata jiraataan kun. Ergaa kana kan qabatee dhufe Alamuu Simee yoo ta'u innis jaarsolii 5 kanneen gama isaanii goran walitti qabe akkasumas dargaggoota 5 magaalattii alaa fiduun isaan kunneen qeerroo Shaashamanneeti jechuun shira kana xaxaa kan jiranidha jee maddi keenya kun. Dargaggoota magaalattii galma keessatti walitti qabuun miidiyaa arraata mootummaa kan ta'e OBN irratti ajandaa dhiyeessuun akka gabaasaa isaaniif tolutti mariisisuuf kan kaayyeffatan ta'uu dubbate maddi keenya kun. Alamuu Simeetii fi bulchiinsa godina Arsii Lixaa obbo Dastaa Nageessoo fi akkasumas kantiibaa magaalaa Shaashamannee obbo Tamaam Hussein jechuudha. Isaan kanneen qeerroo Shaashamannee irratti warroonni shira xaxan jechuudha. Alamuu Simee hawaasaa ture, hawaasa irraa gara Shaashamannee dhufe jechuudha. Jaarsolii 5 qabateetiin dhufe. Jaarsolii inni qabatee dhufe kun jaarsolii warra garaaf bulaman warra bitamanii jechuudha. Isaan kanneen qabatee jaarsolii Shaashamannee fakkeesseetiin haala saniin uummata afaan faajjiidhaan gowwoomsuu barbaadanii jechuudha. Kun kan karoorfameef ammoo yaada qeerroo Shaashamanneeti jechuun miidiyaalee kanneen hafarsuuf akka ta'edha maddi keenya kun kan eere. Warri mootummaa shiroo fi xaxeen maqaa dhaabbilee siyaasaa balleessaa kan jiru yoo ta'u wayita uummanni shira kana jalaa fashaleessaa dhufetti ammoo bifa jaarsummaatiin dabballoota nutti erguun akka uummanni tasgabbaa'u gochuuf yaalaa jiranii jira. Magaalaa Shaashamannee keessatti shirri jalqabame kun magaalota birootti hojiirra ooluu danda'a waan ta'eef dhimma kana ammoo qeerroo fi qarreen hedduun waan quba hin qabneef walgahii warri bilxiginnaa yaamte irratti argamuu akka hin qabne gochuu qabnaa jechuun yaada isaa goolabe. Godina Harargee ba'aa magaalota akka Baabbilee, Baddannoo, Awwadaayii fi Haramayaa keessatti duulli lagannaa gabaa cimanaan itti fufeeti jira. Gaara mul'ataa iddoo Gobeellee jaamtutti waraanni raayyaa ittisa mootummaa Itoophiyaa baay'inaan qubsifamaa jiraachuu himanii Mohammad Fantaallee waan dabalataa qabu. Godina Harargee ba'aa magaalota akka Baabbilee, Baddannoo, Awwadaayii fi Haramayaa keessatti duulli lagannaa gabaa cimanaan itti fufee jira. Jiraatan aanaa kurfaa callee tokko akka yaadanuuf kennetti mootummaan gaafa duraam hawaasni akka mormiin geggeessine magaalota cufa keessatti waraana mootummaatiin uguraa ture. Magaalota Bahaa Harargee hedduu keessatti wayitii ammaa duulli lagannaa gabaa geggeeffamaa jira. Jiraatan kun kan kaaseem gaafa hawaasni karaa nagaatiin sagalee mormii dhageessifateem rasaasatti roobsaa gaafa hawaasni manaa bahuu dideem gabaa lagateem dirqiin manaa bahii daldali jechuun hawaasa nagayaa hiraarsaam hawaasa dararuun godina Harargee Bahaa keessatti qofa osoo hin taane guutuu Oromiyaa keessatti dhiibbaa cimaan mul'achuu himam. Kana malees maddi keenya kun guyyaa har'aam adoolessa 6 bara 2020 raayyaan ittisa mootummaa Itoophiyaa gaara mul'ataa iddoo Gobeellee jedhamutti baay'inaan qubsiifamaa jiraachuun himam. Tindeebi'a kana malees maddi keenya kun guyyaa har'aam adoolessa 6 bara 2020 raayyaan ittisa mootummaa Itoophiyaa gaara mul'ataa iddoo Gobeellee jedhamutti baay'inaan qubsiifamaa jiraachuu himam. Kunis kan godhameef iddoowwan tokko tokkotti mormii adeemsifamaa jiru fashalsuuf kan fuulleffatamedha jedham maddi keenya kun. Hayyee wanni hojjetamaa jirtu Harargeen hanga hayyoonni keessa bahu fincilli diddaa gabrummaa Awwadaayii Haramayaa Baabbilee hundi isaa lagannaa. Hawaasni garuu hanga gumaan artista Haacaaluu bahuun
hanga Jawaar Mohammad dabalateem hooggantoonni siyaasaa Oromoo hidhaman hiikamanitti mormiin kallattii adda addaatiin kan itti fufu ta'uudha. Kan Gadaa News Network itti himan. Ajjechaa fi hidhaan Itoophiyaa keessatti lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru hedduu na yaaddeesseeti jira jechuun mootummaan Jarman beeksise. Ibsa waajjirri dhimma alaa Jarman tibba kana baaseen haalli biyyattii keessatti deemaa jiru naasiseeti jira jechuun ibsa. Usmaan Baayyuu dabalata qaba. Ajjeefama artistii Oromoo Hacaaluu Hundeessaa hordofuun mormiin Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru akka isa yaaddeessee mootummaan Jarman beeksise. Waajjirri dhimma alaa Jarman tibbana ibsa haala yeroo Itoophiyaa ilaalchisuun baaseen biyyattii keessatti mormii fi ajjechaan namoota nagaa hedduu irratti raawwatamee fi hidhaan jumlaan qondaalota siyaasaa fi uummata irratti gaggeeffamaa jiru nu yaaddeessee jira, akka malees nu rifachiiseera jechuun ibseera. Mormii uummataa kana mootummaa fi qaamonni dhimmi ilaallatu hunduu osoo lubbuun namaa fi miidhaan qaamaa dabalataa hawaasa irratti hin dhaqqabin hatattamaan mariidhaan furuu qabu jechuun ibsi waajjira dhimma alaa Jarman irraa ba'e kun gaafateera. Wayitii mormiin akkanaa uummata keessaa ka'utti mootummaan tarkaanfii humnaa fudhachuudhaan mirga lammiilee waan sarbuuf of eeggannoo gochuun barbaachisaadha kan jedhu ibsi mootummaan Jarman baase kun tarkaanfiin akkasii hokkara birootiif daandii saaqa waan ta'eef rakkoo uumamtee mariidhaan furutuuf furmaata jedheera. Biyyi Jarman keessatti waggoota lamaan darban kanatti hirmaannaa fi deeggarsi Itoophiyaaf gochaa turte kan yeroo birootiin adda akka ture ibsi kun eeruun jijjiiramni biyyattii keessatti eegalame akka itti fufu rakkoon biyyattii keessatti uumame marii fi ilaaf ilaameedhaan furamuu qaba jechuun ibsi waajjira dhimma alaa Jarman irraa ba'e kun itti dabaluun gaafateera. Biyya Saawud Arabiyaatti lammiileen Oromoo mana hidhaa magaalaa Makkaatti argamu haddaa ja'amu keessatti argaman rakkoo cimaaf saaxilamuu himatu. Hidhamtoonni kunneen rakkoo nyaataaf dhugaatii, saamunaa qaamaa fi kan kana fakkaatan hubamaa jiraachuun gabaafameeti jira. Muhammad Morkamaa dabalata qaba. Biyya Saawud Arabiyaatti lammiileen Oromoo mana hidhaa magaalaa Makkaa haddaa jedhamu keessatti argaman rakkoo cimaaf saaxilamuu himatu. Ijoolleen Oromoo lakkoofsaan 240 olitti tilmaaman biyya Saawudiitti hidhamanii jiran hanqina midhaan nyaataa, bishaan dhugaatii, saamunaa qaamaa, uffataa fi wantoota bu'uuraalee jireenyaatiif oolan biroo dhabanii rakkachaa kan jiran ta'uu jeeninitti himaniiru. Dhalataa Oromoo mana hidhaa haddaa jedhamu keessatti argamu tokko akka nuuf ibsetti gaafa jalqabaa mana hidhaa Naajiraan jedhamu keessa turre amma immoo magaalaa Makkaatti kan argamu mana hidhaa haddaa jedhamu keessatti rakkachaa jira jechuun dubbata. Erga gara mana hidhaa haddaatti dabarfamnee saamunaa qaamaa argannee hin beeknu mana hidhaa kana keessa ji'a 5 fidnee gara ji'a 6ffaatti tarkaanfachaa jira jechuun garuu qaamni keenya bishaan wal argee hin beeku jechuun dubbata. Itti dabaluunis namni kun kan imbaasii Itoophiyaatti yeroo 10 ol bilbilee iyyannullee furmaata tokkollee argachuu hin dandeenye jechuun dubbata. Inni biraa ammoo wayita ammaa biyya Saawudii haalli qilleensaa garmalee ho'aa keessa waan jirtuu fi hidhamtoonni hedduun kutaa mana xixiqqaa keessatti waan hidhamnee fi ho'a dandamachuu hin dandeenye jedhu. Kanaafuu uummanni Oromoo guutuun addunyaarra jirtan cufti keessanuu sagalee nuuf ta'uun dirqama lammummaa akka nuuf baatan isin gaafannaan dhaamsa lammiilee Oromoo mana hidhaa keessatti gaaga'ama hamaa keessummeessaa jiran kanneeniiti. Ajjechaa qaroo fi qabsaa Oromoo Hacaaluu Hundeessaa booda mormii cimaan dhalate du'aatii namoota hedduuf sababa ta'e. Haalli kun ammoo imala ce'umsaa biyyattiin irra jirtu hanga tarsiisuudhaa jee dhaabbanni International Crisis Group. Dabalata gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Uummata ajjechaa artist Hacaaluu dheekkamuun mormii hiriira ba'e irratti tarkaanfii humnaa qaamni nageenyaa fi haleellaa warri gareen gurmaa'an raawwataniin lubbuun namoota hedduu dabreeti jira jedha dhaabbatichi. Oromiyaan wiirtuu qabsoo diddaa gabrummaa bara 2014 hanga 2017 keessatti finiineedha. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad mataan isaatu gara aangootti akka dhufuuf karaa kan batteef Oromiyaa keessatti tasgabbiin dhabamuun akka itti fufu mallattoo kan agarsiisudha jedha ibsa isaatiin. Naannoon kun qaamni hidhannoon qabsaanis kan keessa jiranidha jedha Crisis Group. Mormii jabaa tibba kana keef ajjeefamuun Hacaaluu Hundeessaa sababa kana ta'u malee miidhaan ajjeefamuu isaa booda dhaqqabeen ammoo rakkoon biyyattii keessatti jiru hedduu gadi fagoo ta'uu isaa kan agarsiisudha jedha. Eebila 2018 yeroo Abiy gara aangoo ministeera muummeetti ol bahe Oromiyaa keessatti hedduun aangoo siyaasaa isaatiif malu ni argatu akkasumas bu'aa guddina dinagdee irraas kan isaaniif malu ni argatu abdii jedhuun gammadanii turan. Wanti hamaan deebii hangawoonni mootummaa taatee mudate kanaaf kennan rakkoo mudate kana daran kan hammeessuudha jedhe. Mootummaan intarneetii cufuun humna waraanaas bobbaase
poolisiin ammoo namoota siyaasaa ciccimoo ta'an kan akka obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa hidhe. Poolisiin obbo Jawaar Mohammadii fi kanneen biroo 34 ta'an reeffi Haacaaluu akka magaalaa itti dhalatetti hin geeffamneef deebisan jechuudhaan himate. Isaan garuu kabajnii fi gaggeessaan isaaf malu Finfinnee keessatti taasifamuu fi qabaa jiran. Obbo Jawaarii fi obbo Baqqalaan to'annaa jala oolfamuun isaanii ammoo mormii cimaa biraa dhalee biyyattiin raafama keessa galchee jira. Mormii dhalate kanaan lubbuun namoota hedduus akka dabarte ibseeti jira dhaabni kun. Deebiin humni nageenyaa kennu adaduma dabalaa dhufeen aangawoonni Itoophiyaan akka hin tasgabboofne godhaa jiru jechuun mormitootatti quba qabuu jalqaban. Ministeerri muumichaa fi paartiin biyya gaggeessaa jiru waa'ee adeemsa ofumaan murteessanii fi marii bakka bu'oota paartilee garaagaraa irraa dhufan walitti cimsuu irra deebi'anii yaaduu qaban jee. Garaagarummaa jiru furuudhaaf osoo waliin mari'achuutti hin galamin dura haal dureen akka qajeeltuuf ammoo aangawoonni mootummaa namoota paartilee mormitootaa keessaa hidhaman saffisaan gadi lakkisuu qabaa jee BBC wabeeffanne. Oduu keenya xumuraatiin baqattoonni biyyoota hedduu irraa dhufuun galaana meeditiraaniyaanii irraan yabaluun gara Awurooppaatti ce'uuf yaalaa turan erga guyyootaaf doonii irratti danqamaniin booda Xaaliyaanitti simannaan godhameefii jira. Baqattoota kanneen keessatti lammiileen Eertiraa hedduutu argamuu ja'ameeti jira. Usmaan Bayyuu gabaasa AFP akka itti aanutti isiniif qindeesseeti jira. Biyyi Xaaliyaan baqattoota lakkoofsaan 180 ta'an kan lammiileen Eertiraa keessatti argaman galaana Meeditiraaniyaa gubbaatti doonii irratti danqamanii turan akka bu'an gochuun simatti. Murteen kunis erga torbaan tokko oliif akka dhaabbatan taasifamaniin booda kan dabarfamedha jedhameera. Gareen baraartota galaana Meeditiraanii dhaabbata miti mootummaa SOS jedhamu guyyaa jimaataa sodaa cimaa baraartotaa fi baqattootaaf qabu eeruun labsii yeroo hatattamaa labsee ture. Baqattoonnis guyyaa wixata har'aa kana gara bidiruuwwan mootummaatti dabarfamuun Sisilii keessatti sababa dhibee koronaatiif guyyoota 14f adda baafamuun tursiifamuuf akka jiranitu gabaafame. Baqattoonni kunneenis biyyoota akka Eertiraa, Paakistaanii fi Naayijeeriyaa irraa kanneen dhufanidha. Namoonni kunneenis erga daangaa handaara galaana Liibiyaa irraa baqataniin booda garee baraartota afuriin kan waxabajjii 25 hanga 30 gidduutti baraaraman jedhameera. Namoota amma galaana irratti lubbuun isaanii baraarfaman keessatti daa'imman xixiqqoon 25 ta'an kan maatiin isaanii bira hin jirree fi dubartoonni 2 keessatti kan argaman ta'uu hima gabaasni AFP. Isaan keessaa dubartiin tokko ulfaan jiraachuutu gabaafame. Dooniin baqattoota kanneen feetee turte imaltoonni Maaltaa yookiin Xaaliyaanitti akka buufamaniif hayyama eeggachaa turte jedhameera. Baqattoonni kunneen adada galaana gubbaa bubbulaniin kanneen doonicha keessa turan daangaa qaqqabuuf abdii kutatanii turan. Baqattoonni kunneen maatis ta'ee firoota isaanitti waan keessa jira himuu hin dandeenye jechuun yaaddaa akka turanis ibsamee jira. Ogeeyyii yaalaa dhaabbata SOS Meeditiraaniyaan akka jedhanitti doonicha keessatti namoonni dhiphinni sammuu irratti mul'atu hedduu taajjabneerra jedhan. Haalli kunis garee baraartotaatii ol ta'ee akka tures himan. Miseensi garee baraartotaa tokkos yaaliin of ajjeesuu fi waldhabdeen cimaan akka ture hima. AFP madda ministeera hajaa biyya keessaa Xaaliyaanii eeruun akka gabaasetti baqattoonni osoo doonii irraa hin buufamin garee wal'aansaa garasitti ni ergama jedhaniiru. Baay'ee gammanneerra daandii dheeraa dhufne Liibiyaan yeroo ammaa kana haala hamaa keessa jirti akka lubbuun jiru maatii kiyyatti himuun barbaada jedha baqataan lammii Baangilaadesh tokko kan umriin isaa waggaa 27 Raabul jedhamu. Waggaa darbe qofatti baqattoonni 110 ol ta'anitu galaana Meeditiraaniyaa qaxxaamuruun gara Awurooppaatti ce'uuf yaalee ture. Kanneen 1200 ol ta'an ammoo du'aniiru wayita galaanichaa qaxxaamuruuf yaalanitti akka dhaabbanni dhimma baqattoota addunyaa IOM jedhutti gabaasa AFP Aljeeziraa fi BBC irraa qindeeffanne. Talagaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduun irraan tan isiniif qabnu kanuma fakkaata. Gama ogummaa teeknikaatiin Abdii Jamaali ture. Hangama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa sagantaalee GNN tanneen aftoliin turtii gaarii.